Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa isin hin jenne ta'an sun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Oduu ammee yookaan immoo breaking news hedduu qabannee jirra. Itti bohaaraan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Like share godhullee hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Deetaa ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a erga hidhaa waggaa 7 baatii 2 itti murtaa'ee booda bakka duraan hidhamee ture mana hidhaa nageenya isaatiif baay'ee rakkoo ta'etti jijjiiran jedhamee jira. Kun immoo yaaddoo guddaa uumee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isin biraan ga'a. Oduun itti aanu kiiloon 4 Eertiraa akeekkachiisee jira. Eertiraan ni baddi nu nagaa nu dhoogite nagaan taa'uun hin jiru jechuudhaan kan dubbate qondaala mootummaa duraanii ammatti ambaasaaddara Itoophiyaa Keeniyaatti obbo Baacaa Dabaleedha. Waan hedduu dubbatee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dawaa irraa nu geettedha. Magaalaa Dirree Dawaatti Komishinarri Poolisii magaalaa Dirree Dawaa woboo ajjeese jannata gala jedhee jira. Akkasumas kana booda waraanni guddaan waraana bilisummaa Oromoo waliin gaggeeffamuuf kan deemu ta'us dubbatee jira. Guutuu odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti guutuu Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromootti bana waraana mootummaa maqaa opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa qulqulleessuu jedhuun bobbaate haleellaa bakkoota garagaraatti irratti raawwatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Injifannoo akkamitti fi eessafaatti argate kan jedhu qabannee jirra isin biraan kenna. Gama mootummaatillee mootummaanis humnoota hedduu meeshaalee waraanaa gurguddaa fi akkasumas ammayyaa hidhachiisuun waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessaa qulqulleessuu fi opereeshinii bal'aa gaggeessaa jiraachuu ibsee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oduun inni biraa muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad marii ogeeyyii miidiyaa gurguddoo fi akkasumas xiinxaltoota waliin gaggeesse irratti miira keessa galuu fi dallanuun haasaa abdii kutannaa akkasumas qabxiilee hedduu kaasuun haalli amma biyyattiin keessa jirtu baay'ee walxaxaa fi humnaa ol itti ta'uu ibsa jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qaba. Guutuu odeeffannoo kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun odeeffannoo akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Deetaan ministeera nageenyaa duraanii obbo Taayyee Danda'a bakka nageenya isaatiif sodaachisaa ta'etti akkasumas bakka nageenya isaatiif rakkoo qabutti hidhamuun isaa dhagahamee jira. Haala nageenya isaatiif baay'ee rakkoo bakka qabutti hidhamuun isaa immoo yaaddoo hamaa uumee jira. Obbo Taayyee Danda'a hidhamuun himannaan garaagaraa irratti tarraa'uudhaan himannaa irratti baname 3 keessaa 2 bilisa jedhamee erga ture booda yeroo dhiyoo himannaa biroo 3 irratti tarreessuun balleessaa qabda jechuudhaan waggaa 7 fi ji'a 2 akkasumas adabbii mallaqaa irratti murteessanii ture. Erga kana ta'ee booda mana itti hidhame baasuudhaan mana nageenya isaatiif baay'ee rakkoo ta'etti jijjiiranii hidhanii jiru. Guyyoota muraasa dura erga murteen hidhaa waggaa 7 fi baatii 2 itti murtaa'ee booda mana itti hidhamee ture irraa baasuudhaan bakka mana hidhaa Abbaa Saamu'eel jedhamuun beekamutti jijjiiran jedhamee jira. Bakki kun zoonii 4 jedhamuun kan beekamu yoo ta'u bakka kanatti kan hidhamu kashlabboota namoota yakka gurguddaa dalagan namoota yakka ajjeechaa lubbuu namaa raawwatanii fi akkasumas namoonni balaafamoon hedduun itti hidhamanii fi akkasumas bakka maraattonni baay'ee rakkisoo ta'an itti hidhamanii fi bakkeen inni itti hidhame kunis balbala yookaan cufanaa kan hin qabnetti hidhame jedhamee jira. Kana irratti raawwatu immoo abokaatonni isaa obbo Abarraa Nugus kan himan yoo ta'u obbo Taayyee bakka inni itti hidhame baasanii bakka isaan hin malletti hidhuun shira hamaa duubaa qabaatu qaamonni garaagaraa yaada kennanii jiru. Bakka amma hidhame kanattis kana duras hidhamuudhaan yaaliin ajjecha irratti yaalamuun gabaafamee ture. Ammas qaamonni garaagaraa gochuma kana irratti raawwatuudhaaf haala mijeessuuf gocha raawwatame yoo ta'u hordoffiin akka barbaachisus qaamonni garaagaraa akeekkachiisanii jiru. Bakka kanatti ajjechaan yoo irratti kan raawwatamu ta'e qaamota yakka hamaan himatamanii achitti hidhaman kanatti sababuuf jechuudhaan hedduun yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu magaalaa Dirree Dawaatti kana booda waraanni guddaan gaggeeffamuuf jedhamee jira. Kana kan jedhe Komishinara Poolisii magaalaa Dirree Dawaa yoo ta'u itti dabaluunis Komishinarri Poolisii magaalaa Dirree Dawaa Alamuu Margaa waraana bilisummaa Oromoo woboo ajjeesee jannata galuuf qophiidha jedhee jira. Komishinarichi kana kan jedhe tibbana waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa Dirree Dawaatti irra deddeebi'uudhaan haleellaan raawwataa turee fi haleellaan raawwataa jiru hammaataa dhufuu irraa kan ka'e akka ta'es komishinarichi ibsa baaseen ibsee jira.
Koomishinarichi asitti waan tokko mirkaneessee jira. Kana dura mootummaan magaalaa Dirree Dawaa waraanni bilisummaa Oromoo akka hin jirre. Naannoo magaalaa Dirree Dawaatti fi magaalaa Dirree Dawaatti waraanni bilisummaa Oromoo socho'aa waan hin jirreef haalli nageenyaa mirkanaa'aadha yookaan immoo amansiisaadha jechuudhaan mootummaan dubbataa kan ture yoo ta'u, kunis sochii waraanni bilisummaa Oromoo naannawa sanitti taasisaa jiru haguuguu fi dhoksuu fi tibban ammoo haleellaa yookaan tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo naannawa magaalaa Dirree Dawaatti fi Dirree Dawaatti fudhataa jiru hammaachaa dhufuun wal qabatee dhugaa jirtu poolisichi kun saaxilee jira. Koomishinar Alamuu Margaa Afgaa fi Dirree TV waliin taasisan irratti waa'ee waraana bilisummaa Oromoo waa hedduu kaasee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo kan inni shanee jedheen magaalaa Dirree Dawaa karaa lamaan seenee jedhee jira. Karaan tokko karaa qawweetiin yoo ta'u, karaa hidhannootiinis Jaal Harargeetu waraana bilisummaa Oromoo kan inni shanee jedheen fidee dhufe jedhee jira. Karaan lammataa ammoo karaa propagandaatiin yoo ta'u, karaa propagandaatiin waraana bilisummaa Oromoo karaa Dirree Dawaa kan fide Gumaa Saaqqataati jechuudhaan waa hedduu kaasee jira. Gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo gara Dirree Dawaa kan dhufu gochoota naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamaa turan gara Dirree Dawaa fiduufi jedhee jira. Gochoota naannoo Oromiyaa keessatti raawwataman jedhee akka fakkeenyatti kan kaase nama ukkaamsu miliyoona itti gaafatan gocha jedhu kaasee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo gara Dirree Dawaa akkuma dhufeen milishaa tokkoo fi barsiisaa tokko fuudhanii nurraa ajjeesanii jiru jedhee jira. Gama kanaan waraana bilisummaa Oromoo yoo balaaleffatu hidhattoota naannoo Somaalee daangaa Oromiyaa cabsuudhaan magaalaa Dirree Dawaa seenuudhaan haleellaa dubartii ulfaa irratti raawwatuun lubbuu galaafatan jajatee jira. Gama biraatiin immoo Gumaa Saaqataa poolisii ajjeefameef yookaan namoota ajjeefamaniif ibsamaan kenninaa jechuudhaan miidiyaa irraan duula nurratti bane jechuudhaan dubbatee jira. Nuti immoo poolisii du'eef ibsa kan hin kennine humna daangaa teenya cabsee seenuudhaan tarkaanfii nurratti fudhate Gumaa osoo hin baasin ibsa hin kenninu jechuudhaan turre jechuun dubbatee jira. Kanaaf lolli shanii wajjin gaggeessinu ganaa hin eegaluuf deema jechuudhaan dubbatee jira. Itti aansuudhaan nama ajjeesuun jannata kan isa galchu ta'u kan dubbate koomishinarri kun waraana bilisummaa Oromoo ajjeesee jannata galuun naaf qophiidha jedhee jira. Kana irratti immoo wanti beekamuu qabu qawween hidhanne ittiin boonuuf osoo hin taane ittiin ajjeesuuf diina keenya ittiin loluuf jechuudhaan dubbatee jira. Walumaa galatti Afgaa fi taasisee tureen ammeenya waraana bilisummaa Oromoo baay'ee kaasee jira. Akkasumas qeeqa guddaa baay'ee irratti kaa'ee jira. Oduun itti aanu haalli nageenya siyaasa fi dinagdee Itoophiyaa haala walxaxaa hamaa keessa galuun to'annaa PPT'n ala ta'aa jiraachuu muummichi ministeera Itoophiyaa dubbate jechuudhaan iccitiin keessoo isaaniitti baate ibsitee jirti. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad kana kan dubbate marii gaggeessitoota koominikeeshinii fi akkasumas ogeeyyii miidiyaa gurguddaa yookaan raayyaa miidiyaa isaanii irratti haalli waliigala biyyatti rakkoo hamaa keessa galuu hubachiisuudhaan kanaanis miira fi aarii keessa galuu akkasumas abdii kutannaan irraa mul'ate jedhamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad propagaandaa pilaas marrajaa ikkul dil jechuudhaan kana dura humna guddaa miidiyaa bajata guddaa ramadee fi bobbaasee ture. Humni guddaan bajata guddaa itti ramaduun kaalkuleeshinii propagaandaa pilaas marrajaa ikkul dil jedhu kana akka milkeessuuf bobbaase kan hin milkoofne jedhamee jira. Kanarraa ka'uudhaan miira keessa galuun haasaa abdii kutannaa taasisuun isaa iccitiin keessoo isaaniitti miliqxee baate ibsitee jirti. Haasaa miira keessa galuun haasa'e keessa siyaasni keenya abbaa dhabee jira. Ajandaan keenya gabayaa dhabee jira. Kaadiroota fi kaabinoonni keenya garaa dhiibdee yaa'uu malee siyaasa keenya uummata barsiisuu hin dandeenye. Aktiivistoota fi ogeessota miidiyaa yookaan raayyaa miidiyaa isaan jedhan jechuudha. 100,000 lakkaa'aman bajata biliyoonaan yookaan biliyoona hedduu irratti baafnee leenjifnee bobbaafnee itti hin milkoofne faarsee bulaa ta'anii garee fi murna faarsuu irratti bobba'anii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo amma dirree hundaa nu injifatee jira. Kana jechuun dirree hidhannootii fi dirree dippiloomaasii yookaan siyaasatitti jechuudha. Jawaariif garee mormitootaa propagaandaadhaan nu caalanii jiru. Haalli amma keessa jirru sirna keenyaafis rakkoo guddaadha jechuudhaan dubbate jedhamee jira. Oduun inni itti aanu oduu kiiloo 4 irraa baate yoo ta'u kiiloon 4 Eertiraan ni baddi. Nu nagaa nu dhooggani isaanis nagaan hin taa'an dhaadannoon jedhu dhagahamee jira. Kanas kan jedhe qondaala waraana mootummaa ol aanaa fi akkasumas ambaasaaddara Itoophiyaa kan ture Baacaa Dabaleeti. Haaluma wal fakkaatuun qondaala waraana mootummaa ol aanaa kan ture akkasumas pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'uudhaan Oromiyaa bulchee kan ture Abbaa Duulaa Gammadaa
Asab qaama Eertiraati miti Asab qaama Wallooti jechuudhaan dubbatee jira. Kunis yeroo biyyattiin kifla hagar bulchiinsa jedhuun qoqqoodamtee bultetti yeroo turetti jechuudhaan dubbatee jira. Haalli jijjiiramni kun itti uumame garuu anaaf hin galu jechuudhaan Abbaa Duulaa Gammadaa yaada isaa kan ibse yoo ta'u, Keeniyaatti ambaasaadara Itoophiyaa kan ta'e Baacaa Dabalee Asab Eertiraa kennamuu miti Eertiraanuu biyya ta'uun dogongoraa fi karaa seeraan alaatiin jedhee jira. Kanaaf Shaabiyaan Asabiin nu dhoggatu miti Asabiin nu dhoggatutti akka ofiifuu hin banne jechuudhaan dhaadannoo fi akeekkachiisa dabarsee jira. Itti aansunis Shaabiyaan gowwaadha nu wal nyaachisanii ofii nagaan taa'anii nu wal nyaachisanii isaan nagaan taa'uunis hin jirtu jechuudhaan dhaadatee jira. Keessa keenya unkuraa hulaa galaanaan nu dhoggatuuf yaaduun hin danda'amu. Hulaa galaanaa ni finna. Akka kamiinuu haa ta'u Asab ni dhufa jedhee jira. Ajandaan hulaa galaanatti wal qabatee yeroo dheeraa fi hafarfamaa ture qabbanaa'ee ture. Amma bifa haaraan kaasuun isaa maaliif akka ta'e namaa hin galu. Ta'ullee hulaa galaanatti wal qabatee lolli ka'u kan hin jirre ta'uu qaamonni garaagaraa Itoophiyaa akeekkachiisanii jiru. Itoophiyaan lola keessa jirtu keessa osoo hin baane lola biroo jalqabuuf qophiin isin taasisaa jirtu kan isin hin ceesifne ta'uu Ameerikaan irra deddeebi'uudhaan akeekkachiiftee jirti. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa zoonilee hunda keessatti haala jedhamuu danda'amuun loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibbana fufteedhaan keessattuu giddugala Oromiyaatti waraana mootummaa maqaa Opereeshinii jechuun mootummaan bobbaase irratti hattee hidhuudhaan bakkoota garaagaraatti haleellaa tasaa raawwatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisaa turuu fi loltoota hedduu hojiin ala taasisuun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu hiikkatuun kasaara mootummaa irratti dhaqqabsiise akkasumas loltoota mootummaa hedduu booji'e jechuudhaan beeksisee jira. Guyyaa lama dura jechuudha muddee 9/2025 waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa lixa shaggara aanaalee garaagaraa keessatti akkasumas kaaba shaggara aanaalee garaagaraa keessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatu isin hin geennee turre. Dabalata odeeffannoo qabna. Lixa shaggara aanaa Abuunaa Gindabaratitti lola ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen ajajaa 1,000 dabalatee loltoota mootummaa 52 addunyaa kanarraa godaansisu beeksisee jira. 35 immoo madoodhaan adabuu odeeffannoon nu gahee jira. Kan viidiyoo irratti argitan kun immoo warroota booji'aman yoo ta'an baay'inni isaanii daa'imman ta'uu fi isaan daa'imman kunniin immoo harka kennatuun of baraaran jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyama kana jechuun muddee 9/2025 aanaa Cobii achuma lixa shaggar jechuudha. Sa'aa wal fakkaataatti haleellaa wal fakkaataa waraana mootummaa irratti tarkaanfii fudhatu isin hin geennee turre. Odeeffannoo dabalataa nu ga'een meeshaaleen hiikaman dishqaan tokko bireeniin tokko AKM'n 35 rasaasni bireenii 1,500 akkasumas meeshaalee biroollee hiikatu odeeffannoo nu ga'ee jira. Gara humna namaatiin loltoota mootummaa 9 harkaan qabee jira. Hedduu madeessee hedduu addunyaa kanarraa godaansisuun beekamee jira. Gama meeshaatiin meeshaan hiikkatame snaapparri tokko rasaasni AKM 3,500 ol rasaasni BKM 3,000 ol akkasumas boombii 24 fi AKM'n baay'eedha jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'e ammallee lolli bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa kan jiruu fi waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti haleellaa hattee hidhuudhaan humnoota mootummaa maqaa Opereeshinii waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jechuudhaan bobbaafamte irratti haleellaa raawwatee miidhaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu beeksisee jira. Haaluma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba baha Oromiyaa Arsii bahaa aanaa Muneessatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen kaan madoon kaan immoo addunyaa kanarraa godaansisuudhaan injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Guyyaa tokko dura yookaan immoo muddee 10/2025 Arsii bahaa aanaa Muneessaa ganda Cophaa iddoo addaa Cabbii jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisu 9 madoodhaan adabee jedhee jira. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Baatetti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen milkaa'uu beeksisee jira. Guyyaa tokko dura yookaan muddee 10/2025 aanaa Baatee iddoo addaa Santawaa jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa 5 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 6 madoodhaan adabuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'e har'allee lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamee jira.
Giddu galaa fi lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kan gaggeeffame yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota lolli itti gaggeeffame irrattis injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduun inni biraa loltoonni mootummaa hedduun mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana loltoonni kunneen bakkoota garaagaraa irraa hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufan yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasisuuf beeksisee jira. Kana qofaa miti tibbana haala adda ta'e loltoonni mootummaa baay'een mooraa waraana mootummaa gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Akkasumas loltoota miseensota raayyaa ittisa biyyaa qofa osoo hin taane milishoonni hedduulleen harka kennataa jiraachuun beekamee jira. Haaluma kanaan giddu gala Oromiyaatti tibbana milishoonni hedduun waraana bilisummaa Oromootti harka kennatanii jiru. Gama mootummaatti bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabatee odeeffannoo jiru argachuuf yaallee turre. Odeeffannoo argachuuf yaallus argachuu hin dandeenye yookaan immoo wanti jedhame hin jiru. Ta'ullee gama mootummaatti wanti jiru mootummaan opereeshinii bal'aa guutuu Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa balleessuuf gaggeessaa jiraachuu ibsee jira. Opereeshinii gaggeeffamaa jiru wal qabatee waraanni mootummaa bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiraachuus kan beeksise yoo ta'u tarkaanfiin waraanni mootummaa fudhataa jiru namoota nagaa irratti kan xiyyeeffate ta'uu jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa ifoomsanii jiru yookaan himanii jiru. Bakkoota hedduutti ilma keettuu waraana bilisummaa Oromoo keessa jira jechuudhaan maatii hedduu irratti dararaa raawwataa kan jiranii fi qabeenya kan guban, kan saaman, kan mancaasan akkasumas bakkoota garaagaraatti haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamaa jiraachuu fi lubbuun namoota hedduu galaafatamaa jiraachuullee jiraattonni bakkoota garaagaraa irraa ibsanii jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.